Shalom, shalom. Nagaan nagaa caaluu, nagaan waaqayyoo, waaqa jiraataa. Lafaa fi bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Jaallatamoo fi kabajamoo qulqulloota saba waaqayyoo dhiiga Kiristoosiin bitamtan biyya alaaf keessaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baga jiraattanii eegamtanii guyyaa kana geessanii hordoftoonni yuutuubii waldaa eegumsaa biyya keessaaf alatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baga jiraattanii baga nagaa taatanii guyyaa fi yeroo kana geessan isiniin jenna. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Akkuma nani nagaa qabu isinillee nagaa guutuu irraa afaa akka qabdan abdii fi amantiin waaqa koo biraa qaban isiniin jedha. Egaa obboloonni koo karaaf kallattii garaagaraatiin biyya keessaa fi ala teessanii yuutuubii waldaa eegumsaa hordofaatii turtanii waaqayyo bara jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa like, share, subscribe gochuudhaan nu gidduutti argamtanii obboloota biraan gahaa turtanii nu jajjabeessaa turtanii waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna. Akkasuma immoo kennaa qabdaniin karaa walalootiin karaa faarfannaatiin nu gidduutti argamtanii dubbii sagalee waaqayyo nu biraan gahaa wal wajjin qooddachaa turre waaqayyo bara jireenya keessan haa eebbisu. Egaa yuutuubiin waldaa eegumsaa yuutuubii karaa ittiin dubbii sagalee waaqayyo dabarfannuudha. Warroonni immoo haarawaa taatanii karaa yuutuubii kanaa dhufaatii jirtanii subscribe gochuudhaan kottaa maatii keenya ta'a dubbii sagalee waaqayyoo nu wajjin qooddadhaa isiniin jenna. Kabajamaa eebbifamaa baay'ee sin jaallanna. Eebbaaf ta'a ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atuun isiniin jedha obboloota koo. Egaa waaqayyoo keenya waaqa kabajamuu maluufidha, waaqa ol qabamuu maluufidha, waaqa faarfachuun waaqa galateeffachuun maluufidha. Galanni Kiristoos Yesuusiif haa ta'u. Akkasuma immoo anillee waldaa eegumsaa keessa tajaajilama warri nan beekne maqaan koo Burtukaan Tolasaan jedhama. Anis immoo guyyaa irraa karaa yuutuubii keenyaan walaloo xiqqoo ishee wal wajjiniin waaqayyoo keenya galateeffanna jedhee dhufeetiin jira. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Waaqni keenya waaqa galateeffamuu maluudha. Waaqni keenya waaqa sirrii, waaqa dhugaa, waaqa jiraataa, waaqa jiraatee nu jiraachise, haala kam keessatti nu wajjin ta'ee nu gaggeesse, bakka nagaan hin jirre keessatti nagaa nuuf laate. Kiristoos Yesuus galata guddaa ulfina guddaa argatu. Yesuus Kiristoos warra jiraatan keessaa tokko nu gochuun isaa akka isa galateeffannuuf. Egaa obboloonni kennaa waaqayyo isin keessa kaa'ee qabdanii kottaa daqiiqaa 5 daqiiqaa 2 haa ta'u waaqayyo keenya wal wajjin hin galateeffanna. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Inni guyyaa kana nuuf laate, inni yeroo kana nuuf laate, inni carraa kana nuuf laate. Baay'eetu carraa kana dhabee akka itti waaqayyoon galateeffatu dhabee rakkataa jira. Baay'een immoo umuriidhaan darbanii yeroo kana hin arganne. Aniif isin garuu umuriidhaan jiraannee carraa kanas arganne Yesuus Kiristoosin galateeffachaa jirra. Yesuus Kiristoos galata guddaa ulfina guddaa argatu. Ammallee daballee daddaballee Kiristoosin keenya waaqessinaa, Kiristoosin keenya galateeffannaa. Galanni guddaan Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Anis immoo walaloon ani qabadhee dhufe mata dureen walaloo koo dhugaa ilma waaqatii jetti. Dhugaan ilma waaqatii jetti. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Akkasuma macaafa Efesoon boqonnaa 2:8 irra dhaqxanii yoo dubbifattanii isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantiin tola fayyifamtanii jedha. Karaa amantiin fayyifamtan yookaan tola fayyifamtan jedha. Galanni Kiristoos Yesuusiif haa ta'u. Egaa nuti karaa eenyuun tola fayyifamne? Karaa Yesuus Kiristoosiin tola fayyifamne. Yesuus Kiristoos galata guddaa ulfina guddaa haa argatu. Mee asumaan gara walalootti isin dabarsa. Dhugaan ilma waaqatii jetti. Dhugaan ilma waaqaa dhugaa hin jallanne, waaqa waaqanolii kan ijaan hin argamne, waaqa waaqanolii kan ijaan hin argamne. Kan akka isaan jiru biyya lafaa keessa ati garuu na argita hundas ni dandeessa. Ati garuu na argita hundas ni dandeessa. Gaariidha waaqayyo gaarummaan isaas baay'ee. Dhukkubsataa waggaa dheeraa harka isaatitti fayyee. Dhukkubsataa waggaa dheeraa harka isaatitti fayyee. Dhugaa isaarra dhaabbannee haa deemnu hundinuu iddoo teenyee kaanutti gaarummaa isaas haa labsinu. Iddoo teenyee kaanutti gaarummaa isaas haa labsinu. Cubbuus nurraa dhiqee hundee isaa kan balleessu, jalloota bittinsee aangoo isaas kan mul'isu. Dhugaa ilma waaqaa eenyumtuu hin daangessu. Dhugaa ilma waaqaa eenyumtuu hin daangessu. Burqaa waan hundumaa qajeelchaa ilmaan namaa Yesuus abbaa dhugaa siina lamaaltu bahee gala. Yesuus abbaa dhugaa siina lamaaltu bahee gala. Dubbatees kan hinaalle Yesuus ilmi waaqa ani sarrattan argee jecha haqa haqa. Ani sarrattan argee jecha haqa haqa. Meenyi sitti jiraate dhugaa waaqayyootti soba dhugaa fakkeessee waldirra kiyyootti soba dhugaa fakkeessee waldirra kiyyootti.
Tola kan nu jaallatte bara keenya guutu cubbuuf badii keenya osuma argitu cubbuuf badii keenya osuma argitu. Baga akka koof akka biyya lafaa atin ta'in garuu silaa bannee afnaa dhugaa keessin barru silaa bannee afnaa dhugaa keessin barru. Waa malee hin jenne dhugaa ilma waaqaa jaalala nuuf qabdu fannoo irratti ibsite dhiiga keessa cobsite lubbuu koo oolchite dhiiga keessa cobsite lubbuu koo oolchite sobaa mitiim dhugaadha inni kan nu jaallate jaaman waggaa dheeraa harka isaatti qaroosaa banate jaaman waggaa dheeraa harka isaatti qaroosaa banate. Dhugaa soba gootee kan uffatte suufi dhaloota burjaajessuun kasitti ta'e suusi. Angafni waan hundaa jira waldaa keessaa dhugaa isaatti jiraadhu isuma si gaggeessa dhugaa isaatti jiraadhu isuma si gaggeessa. Ani raajidha jedhee sobaan kan fakkeessu dhugaa isaas dagattee waldaa keessa kan teessu gaafa Yesuus dhufe mee maaluma dhiyeessu abidda si walitti guuranii wal geessu abidda si walitti guuranii wal geessu. Hin qoosin dhugaa isaatti abiddatu keessa jira dhugaan ilma waaqaa alagaa miti hin firaa. Dhugaan ilma waaqaa alagaa miti hin firaa. Bara dhugaan iddoo dhabee somni iddoo fudhate yaa waaqni taasisi saba waa hubate yaa waaqni taasisi saba waa hubate. Ati dhugaadhaan Yesuus dukkana limitii keessaa harkiftee na baaste mucaa kakuus jettee maqaa naaf moggaafte mucaa kakuus jettee maqaa naaf moggaafte. Dhugaa isaa fudhatee inni manaa bahe shakkii tokko malee galma isaas ni gahe shakkii tokko malee galma isaas ni gahe. Jiraataa bara baraa Yesuus abbaa gaarii dhugaa keessa akka barru mi'ati nu gargaari dhugaa keessa akka barru mi'ati nu gargaari. Eebbifamaa eebbaftaa ayyaanni waaqayyoo kanuma caallatti hunduma keenyaaf haa baay'atu. Obboloota koo baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Egaa walaloon koo walaloo baay'ee gabaabduudha. Gabaabduma kana keessaa ergaa guddaa fudhannee abdii guddaan qaba. Eebbifamaa sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaa waaqayyoo keessanaaf tura. Karma ke falsa sifita na basero katicha ulfata karma na gote karma ke falsa sifita na basero katicha ulfata anga tergatera katicha jirata kakubado kabuma dar penjrata anga tergatera katicha jirata kakubado kabuma dar penjrata kakubado kabuma dar penjrata kakubada kabuma gamma denjrata mani gamma denjrata mani gamma denjrata mani gamma denjrata mani gamma denjrata